gabaasa bal'aa qabnee isin dhihannee jirra. Oromoon Soomaaliyaa keessattuu galaana Hindii irratti jiraachaa jiran Oromummaa isaanii beekanii hamma ammaatti afaan Oromoo jabeeffachuun isaanii maal addeessa? Godinni addaa isaaniif hundeeffamuu akka qabus gosoonni garriidhaa, duubaraadhaa, jiddee, tuunnii, saakuyyee, wardaadhaa gaafataniitii jiranii. Kana irratti gabaasa bal'aa gurra isin buufnu ni qabna. Daawwattoota keenya meeqa gabaasa kana dhaggeeffanneetii walitti deebina. Dura gabaasa kana meeqa dhaggeeffannu? Alkan kana hafladdiin alkan kanatuni hafladdii tigaban digan yookaan kan mul'isanii astaantii yookaan calankii Dooshaabeellee Regional State. Dooshaabeellee Regional State jechuun shabeelaa hoosee degmadii 8 dooyyoo daranillee degmadii 9 yookaan degmadii 10 marka maamul goboleeda yookaan county nuuqaaskii nuyoo nutaa warra udigil ifor waliin qubat agnu itadawaq kacalankii salkan gamullisunu tanaaf armatan walti gaduf in beeytanii shabeelaa hoose yookaan lo'a shabeelleeni akisan beeytanii gobolkii lammeessitoo kanami population zaa'ida qabu ba'da Moqdishoo in beeytanii laftisun lambar waaqidiiti dikkadii qabna baddii qabna malallaayi qabna laftee wani keebaa galaan lama keebaha barwaaqida akkasii qabna lafa maanta dheeraniin baay'ee bokkolaniin taraxwiinoo bulayantee naqubatu wani tokko jiraan jirtu laf goggogdu sundur walti kee jira ashuurtii shabeelaa hoose guuran ka koonfur galbeed guurt ka lafti gareena maanta guuru jiru dhibbi keessa 90 ulaan gagguuranii fi laf shabeelaa hooseedhan loo shabeellee gagguuranii eegii loo shabeellee asaasan ganni 10 dura ashuurtii guuru jiranii ummati keenya iskuuliin ijaaranii fi isbitaaliin ijaaranii fi karaan injiru wani tokkollee ka jiran jirtu dulma in beeytanii ummat kee walti naqanii dibaatii duugee kaayanii olkii kee kaayanii akkisiin haquuqdii isiin qaabanii tochanii qoryoolee waan deemu jiran beeytanii Abdiaziz Maxamed lafti galeeni ummat kee walti naqee qawwee kitti kennee hubkii tubee ummat kee fixu jiranii in beeytanii ulaadaniin baraawee caasimadii Dooshaabeellee guyyaa deeggarda olkii keessa bu'ee nama gasii fixanii لفرانين إنصار ولا إنصار لانين وربليان كنا تدبر قبضة إن وراء الدجلي أول كي تدي مجرى نمي أول كي سون أبابول كقرش كي تباس كهوب كي تباس نما لانين محمد حسن محمد لفت جراني نمسون تول كي سون فوجرى والنوع كان كتو تشريف كوراء الدجلي كولتنا خلي ولا يصير قبضة فما بلايا كي كايني في أجسين حقوق ديسين قابن كيسي ولت الجاد كيسي والهلا كيسي والفت أكسوني يا ربنا نويني يونويني سبتلفونو قري ثاني إن بيتني عروض كي ورا أو تجلي population اللي نمي قدانوي لفل كيستي على اللي نمي قبض كسومالي قبض كإثيوبيا قبض نوي ككينيا قبض نوي county مديرة إن بيتني ندولة دي كينيا كيستي بكس national government كجرا ومات كينسون كدباتي دنا الكعب كدول مان الكعب كهر مرلان الكعب سوني أغنو بير الجنة دباتي سوالين ديمنه أغنو بير الجنة على كي كم مرافت ومتي كين سوني على كي كان أفولني تولا زنجر تنتقري إن تكاونتي مدير قبتو تيتوبيا قبتو تدبيت إنت نجيتو لفتين اللف نعمة قبضو إن دقيتني على كي كانوا مكة وقولي نفولني تي وإن ورا وديك الحجامية يسنوري قبضني كين جاي سنتي دولتي إثيوبيا سنتي دولتي ومت كان دور الجدة إن معمول كان حجامية سنينا إن تاني بيني محمد حسن لفت قريني بيت قريولة السابني نم assassination in فتن كشرقول عن الجسني نم كلنا الصديق الرجال كاكسوني بما كسوني تنيا كسوني ور متعلمة نم اكتفيسي كوابيت هم الكلام يترجعني فتن أكمان نم معقولة كوجسون أغلى قبو ورسو كيس فتن أقولي جاهلة كوما قمنك على شو تشخيص الله كبيرة وتشيس كلن أكان أمات كين كدولة سدنا كسون فراني نوان نسنيا نيوسن إني أمت كنا كور أو تيجي يتوجد أكاسي فوان نسنيا نو جري ولا سنة جنانيتي معمول كان تاجرة شرفتنا تكجرا وجا معمول كمية أقصاني نحل بان اقتناع لفت قريني كرتني أفيانك برلمان لفت قريني كرتني سنة لفت قريني كرتني إسنتو في قودة وراو دقلت مدحوينا ده أفيانك برلمان تفتني معمول كسني سني مدحفتني مدحوينا سومالي
حسن شيخ الله تباغني أجني معمول كان إني نولي فولو أكسي فيو قالت خب دنجري ولا سنجل تنتي على كي كان ولي فولا دولة نولي رجارة. Important news for all residents of Canada. Amanda Lang is offering the opportunity to earn up to 7,000 Canadian dollars a week. The Canadian business journalist believes that this program is needed by Canadians more than ever before. This is a unique opportunity. amma ga khoni afan oromo rati afan oromo na khoni borona khaysa sirte fakatin Somalia khaysa lafa amma anis agarsisu barawe kuna lafti toni barawe jamti Somalia khaysa guddinni godina khana muqdisho ratti ane lanno khanati tin gudda shabelle hose yanini shabelle hose kuni gosonni qubatan gosa garrida gosa dubarada gosa jiddeedha gosa tuunni gosa saakuyyee gosa warda jaamtuutu naannoo kana qubata barawwee jechuun galaana hindii irratti argamti ammallee lafa batroolaa fi gaaza Soomaaliyaan amma tana ni qabna jettee Turkii ittiin sossobdee biyya san fiddee lafa Oromoo tahuu guyyaa arraan tanaa ragaa gahaa ragaa qabatamaa waliin isinii dhihaanneetii jirra. Soomaaliyaan bakka takka gaaza yookaan batroolaa isin qabdu lafti isiin batroolaa fi gaaza irraa qabdu lafa Oromoodhaa tana akka televezyiinii Rooyaal Miidiyaa jedhamu guyyaa arraan tana gabaasetti televezyiinii Rooyaal Miidiyaa jedhamu kan Shabelle Hosee bakka jedhamtu maadheeffate barawwee keessa hojjetu akka guyyaa arraan tana gabaasetti namoota waa beekan hayyoota beeytoota afaan Oromoo ammallee hin dagatiin afaan Oromoodhaa dubbatan mootummaan Somaaleedhaa ajjeesaa jiraachuudhaa fi kun akka nurraa dhaabbatu godinni addaa ummata naannoo kanaatiif akka hundaa'u gamtaadhaan gosti garriidhaatii fi gosti dubaraadhaatii fi gosti jiddeetii fi gosti tuunnii gosti saakuyyeedhaa gosti wardaadhaa gaafataniitii jiranii naannoon amma asitti isin agarsiifnu kun naannoo godinni addaa nuuf hundaa'uudha qabaa ummanni kun asitti afaan Oromoodhaa dubbatanii ummata Oromoodhaati gosa garriidhaa gosa dubaraadhaa gosa jiddee gosa tuunnii gosa saakuyyee gosa wardaadhaa jedhamtu kunneen naannoo ittiin jabduudha Soomaaliyaa keessaa warra qubatanii gaazaa fi batroola Soomaaliyaan ni qabna jettee ammaan tana Turkii ittiin kadhattee ittiin waliigaltee fiddee lafa Oromoo tahuu aangawoonni biyyattiidhaa manguddoonni biyyattiidhaa ummanni biyyattiidhaa walgahuudhaan guyyaa arraan tanaa mootummaan Soomaaliyaadhaa akka naannoo addaa kana isaaniif fudhattu gaafataniitii jiranii Shabelle House State mootummaa jedhamtu naannoo kanatti nu hundeessuu qabaa hundeessine jedhanii alaabaadhaas tolfatanii afaan isaanii afaan Oromoodhaati Oromummaa isaanii akka maddeen keenya Yuunivarsiitii Mogadishoo irraa guyyaa arraan tanaa nuun gahanitti ummanni naannoo sunii manguddoonni lafti isaanii buufata markabaa ittiin guddaadhaa Soomaaliyaa keessa tolfannee Oromoo Itoophiyaa jirtu wajjin walitti hidhannee nagayaan waliin jiraannaa Soomaaliyaan asitti dhiibbaa isiin nurratti oofaadhaa jirtu akkuma warri kaabaa gaafa Oromoo bulchaadhaa turan bulchitoota kaabinoota Gojjaam irraa Bahardaar irraa erganiifitti ammas Mogadishoo irraa naannoo kanatti warra isaan bulchu barsiisota illee ergaadhaa fi jiranii hamma ammaatti ummanni kun afaan Oromoodhaa gallakkisuu dhabuudhaan Shabelle House State jedhamuudhaan kan beekamu hundeessuu isaanii irratti kan waliif galanii jiran ta'uu gosoonni garriidhaa dubaraadhaa jiddee tuunnii saakuyyee fi wardaan kanneeni gosoonni gurguddoon amma naannoo sanitti argaman gosoonni gurguddoon amma gosoota 5 isin lakkoofne gosoota 5 kana keessaa gosoonni gurguddoon dubaraadhaa garriidhaa jiddeedha gosoonni gurguddoon sadeen kuni naannoo kanatti mootummaa ifiin if dandeesse alaabaadhaas tolfatanii mootummaan federaalaa nu beekuudha qabdii jedhanii afaan isaanii afaan Oromoodhaa waan ta'eef nuti Oromoodhaa Soomaaliin asitti waan nuti Oromoo taane qofaaf dhiibbaa nurratti ooftee inumaa akka isaan himanitti naannoo koonfur jedhamuudhaan beekamu warra amma naannoo Mogadishoodhaa biyya siyaas dareen tidhalatee garbaharree maalii kana hunda Oromoo irraa dhiibanii asirraa oofanii gara Kiiniyaadhaatti galchan malee Oromoon lafti isaa asliin asii nuti
ja'anii lafa isaanii hamma ammaa mormaa jiraachuudhaa fi lafa guddoo sadarkaa addunyaadhaatti Soomaaliyaan bahara gurguddaa qabaachuudhaa fi gaazaa fi batiroola bahara keessaa arganne kottaan waliin baasaa jettee Ameerikaa akkasuma biyya Ingilizii fi biyya Turkiidhaatti illee himattee naannoo kana misoomsuudhaaf Turkii fa'aa kan fidattee jirtu gaa ta'u lafti tuni lafa Oromoo akka taate hayyoonni manguddoonni naannichaa gabbahanii guyyaa arraan tanaa mootummaan Somaaliidhaa kan naannoo addaatti alaabaadhaas tolfatanii waan jiraniif beekamtii akka isaaniif kennitu gaafataniiti jiranii. Magaalaan amma naannoo kanatti gurguddoon beekamtu Diinsoor lafa ja'anii fi akkasuma Barawweedhaa fi Shabeellee Hoosee magaalonni gurguddoon magaalota kanneeni Diinsoor jechuu gaanii beektanii akkasuma isaanis Barawweedha. Barawween gaa hundeeffamni isiidhaa eenyuun akka hundeeffamte mootii warra Wadaay yaani amma Barawwee jechuun mootii bara Wadaay jechuu akka ta'e seena qorattoonni Somaaliidhaa ifaan ifatti lafa kaayiniiti jiranii kanallee warreen dookumentarii Somaaliidhaan qophaa'ee irraa waan fudhannee maaliif viidiyooleen hedduun koopiraayitii qaba waan ta'eef waanuma dhimma Oromoodhaa ilaallatu fi Barawwee lafti jaamtu tuni lafa Oromoodhaa akka taate seena qorattoonni Somaaliidhaa amananii akka jiran isuma san isin dhageessisuudhaa fi Barawween lafa Oromoodhaati dhageeffannee walitti deebina. sagaal boqolaad waqti ku aadan sanadkii sagaal boqolaad ee miilaadiga muddo kadib waxaa magaalada soo gaaray qabaa'il Oromo ah oo reer Wardaay la oran jiray oo ula socday boqorkoodii oo uu magaciisu ahaa Baraawat. taariikhyahanada qaar ayaa sheega in Wardaay ay ahaayeen Soomaali u soo hayaantay dhulka xeebta ah balse inta badan waxaa la isku raacay inay ahaayeen Oromo oo waqtigaasi loo yaqaanay Gaala. Soomaalida iyo reer Wardaay ayaa waxaa dhex maray heshiis isxulafaysi iyo in gaashaanbur la isku noqdo ah waxayna si nabad ah ku wada deganaayeen muddo lagu qiyaasay 300 oo sano. muddo kadibna waxaa magaalada soo gaaray dad Carab ah oo u badnaa ganacsato iyo culimo kuwaasi oo door weyn ka ciyaaray barashada diinta Islaamka iyo inay Baraawe noqoto mid ka mid ah goobaha ugu muhiimsan ee ay dadku u soo raadsan jireen barashada culumta Islaamka. Drinking warm water before bed balances blood sugar levels and reverses type 2. Thousands of people are apparently regaining control of their blood. Ma kan amma dhageenya kunis seena qorattoonni Somaaliidhaa dhaloota Nabi Ciisaadha yookaan Yesuus Kiristoos booda ganna 900 dura kan hundoyte ta'uu magaalaan kuni magaalaan Barawwee jaamuudhaan beekamtu tuni warri hundeesse nama mootii warra Wadaay jaamu kan magaalaa tana hundeesse ta'uu himaniiti jiranii eegasi ganna 900 kana booda ganna 300 Somaaloonnis dhufanii Oromoota waliin naannoo kana kan jiraachaa turan ta'uu seena qorattoonni ifaan ifatti lafa kaayiniiti jiranii mootiin warra Wadaay jaamuudhaan beekamu kan Barawween maqaa isaatiin yaamamtu kuni Soomaaliidha warri jaanis ni jiranii garuu irra hedduun isaanii 85-87 wanni irratti walii galan namni kun nama Oromoo ta'uudhaa fi lafti tunis lafa Oromoo ta'uu seena qorattoonni Somaaliidhaa irratti waliif galaniiti jiranii amma gaa Barawween lafa tarsiimoo addaa Soomaaliinu Barawwee jaamuudhaan beekamti. Lafti gaa galaana Hindiirra akka isin agartan kanatti galaana Hindiirra jirti. Galaanni ittiin guddoodha Soomaaliyaa keessa kan batroolaa fi gaazaas qaba jaamee Soomaaliyaan Turkii deemtee warra Turkiidhaati wajjin itti walii galte isa kana. Saniifuu amma isaan kuni akka Oromoodhaatti akka nama biraatti miti akka Oromoodhaatti godinni addaa lafti tun lafa teenya waan taateef nuuf hundaa'uu qabaa jennee mootummaa Hassan Sheekh mootummaa amma tana Soomaaliyaa bulchaadhaa jirtu Hassan Sheekh illee gaafanneetii jirraa ja'aniitii jiranii. Saniifuu gaa akka manguddoonni kunneen lafa amma uummanni kun qubatu akka laafatti geenyeessanii akka hegeree miidiyaadhaatti akka laafatti geenyee miti. Akka jabaadhaatti uummata kana bira geenyee uummata kana manguddoota isaanii itti dhihaannee waan akkasii qorachuunii fi lafti tun lafa Oromoo ta'uudhaa fi uummanni illee hamma ammaa uummata Oromoo ta'uudhaa fi ammallee Oromummaa isaaniitiin boonaa jiraachuu akka laafatti Oromoo hegeree miidiyaan ittiin dhaqabne
wareega guddaa kafallee keessattuu barattoonni Oromoodhaa kanneen yuunivarsiitii Muqdishoodhaa keessa jiran dhugatti haa galatoomanii ijoolleen Oromoodhaa warreen achittis dhalatanii achittis gurguddatanii afaan biyya sanii akka gaariitti beekan. Lafti Oromoodhaa eessa jirti, manguddoon Oromoodhaa eessa jirti, uummanni Oromoodhaa eessa jira jedhanii Muqdishoorraa qabanii hamma Keeniyaadhaatti deemanii waan qorataniif lafti Barawwee jedhamtu tan galaana Hindii irratti argamtu. Lafa Oromoo tahuu manguddoota naannichaarraa mirkaneeffatanii manguddoonni inumaa godina addaa isaanii kan uummanni isaanii afaan isaaniitis ittiin bal'ifachuu danda'u. Tolfatanii kan tolfachuu irratti Hassan Sheekh mootummaa naannoo san jirtullee kan beeksanii jiran ta'uudhaa fi akkasuma ifiifis irra walii galanii gostoonni jahan waliin qubatan kanneen garri dubardhaa jiddee tuunni saakuyyee wardaa gosoonni shanan kuni walii galanii shabeellee House Estate jedhamuudhaan godina beekamu uummachuu irratti alaabaallee tolfatanii jiraachuu maaliif Soomaaliyaan amma isteeta garaagaraa taatiitti jirti akkuma hundi keenya waliin yaadannu Buutlaandiin mootummaa dandeesse ta'uudhaan mootummaa federaalaatiin hin hoogganamnu jettee ibsa baaftee turuusiidha ni yaadatama. Akkasuma warri Somaalilaandiidhaa akkuma 1991 irraa qabee nuti mootummaa federaalaatiin hooggannu biyya dandeesse jedhanii sadarkaa biyyoota biyya akka Imaaraatii fi akkasuma Ameerikaadhaa fi Itoophiyaadhaa wajjinillee waliigaltee addaa uummachuu isaanii ni yaadatama. Warri amma akka maddeen nutti himanitti Beedhaboo, Hudar, Diinsoor, Shabeelle Hoosee, Goldugub yaani biyyoota kanneen keessa waraanni Itoophiyaadhaa kumaatamaan kan jiru ta'uu mootummaan Hassan Sheekh waraana kana baasuudhaafu yaa dubbachuun hafee yoo waraana kanaan achi baasaa hojii uummanni naannichaa Hassan Sheekh irratti kan finciluudhaaf jiraatu ta'uu maddeen nutti himaniitti jiranii. Kanaafuu qaama uummanni Oromoodhaa Somaaliyaa keessattuu galaana diimaarra Oromoon qubachee jiraachuun lafa isaa, lafa akaakoo abaabiyyuu isaa, lafa uumama isaa ta jalqabaa taatee argamuun isaanii hamma ammaatti afaan isaanii kan irraanfachuu didanii afaan isaanii jalaa baduu balleessuu dhiisanii dhiibbaa Somaaleen barsiisota akkasuma hooggantoota kaabinoota Muqdishoorra achitti isaaniif muddu kana didanii ifiin if bulchuu filatanii jiraachuun isaanii dhugatti waan nama gammachiisu Oromoon galaanarraa dhiibamee gaaratti galee jiraa jennee yeroo garagaraatti qophii nuti hojjechaadhaa turre dhaggeeffachuudhaan ijoolleen barattoonni yuunivarsiitii keessa jiran barsiisonni piroofeesaroonni adda addaa dhimmi kun hedduu nu yaaddeessee miidiyaalee Oromoodhaa, miidiyaalee Itoophiyaadhaa, miidiyaalee Somaaliidhaa hedduudha dhaggeeffannaa garuu kan seenaa uummata Oromoodhaa faana bu'ee akkanatti gabaasu amma dura waan hin arkiniif miidiyaalee kana waan dhaggeeffannee yaada uummata keenyaa seenaa durdurii waan nu yaadachiisee fi isin qunnamuu dandeenyee jedhanii nu qunnamuu isaaniitti hedduu galateeffannaa. Ammallee manguddoota naannoo sanitti abbootii lafaa, abbootii biyyaa warra lafaas afaaniinis aadaadhaanis Oromoo ta'an qunnamanii akka qunnamnee akka yeroo gabaabaa keessatti isiniif dhiyeessinu gamanumaanii ballama isiniif seennaa